Maaliif badde warroonni jettanii an eessa akka deeme maaliif akka deeme ijoolleen hedduu lakkii baadiyyaa deemi baadiyyaa maal jechaa turtan jechuudha. Baadiyyaa ka deeme wantoonni badeef tokko fuula kee argitanii jirtanii fuulli keessa akkas ta'een ture. Badeen ture isinirraa dhugumatti badee ji'a lama guutuu badeen ture. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa jirtu jabaattu baadiyyaa mi akkam nama godha sinin jedha dhiifama isinirraa badee jira dhugaa rabbii isinirraa badee bakka wanni badeef biyya deeme jechuun biyya hanga kana ture odoon taane wanni badee fi dhimuma biraati xiqqoo haalli fuula kanallee akkuma argitan na dhukkubaa ture. wal makataa isa qofa odoon taane jechuudha. Baadiyyaa amma isin agarsiisa maaltu jira baadiyyaa keessaa tokkoffaa kanaan isin agarsiisa. Baadiyyaadha kuni akkasii kuni kana jechuudha. Asii achi gadi hoolaalee immoo kuni kana jechuudha. Keenya kana fakkaata. Manni keenyas kana fakkaata kana jechuudha. Kuni keenya argitanii jirtan warroonni munaa baadiyyaa maal jechaa turtan hedduu takkatti kana jechuudha. Kaaddas nama jedha baadiyyaan hedduu takkaaddas nama jedha. As keessa achi gadi yoo kunne asin gadi yoo kan kunnu taate asin akkatti kana jechuudha. Kuni lukku sana argitanii akkatti asin gadi dabarfata kuni keenya amma isin kunillee mana keenya kuni as keessi maal jedhama mona horii waytu iddoo horiin galu jechuudha. As keessi akkas jedhama iddoo horiiti. Okay as keessi immoo maal jedhama iyyuu warqa manaaminatu jira. Giraawaa muka kuni muka faranjii na fakkaata kana argitu muka faranjiiti. Akkas jedhamu akka ta'e hin beeku garuu inni eewwannaa miti. Eshi isin harree warra keenyallee nama dhiittisee kuno as keessi kuno kana fakkaata. Akkasii baadiyyaa deemee baadiyyaa laalee bakka baay'ee tokko namatti tolti. Homu ka'een jiru moo waan isin garramu ana qofaatu ka'ee jira. Koboota warri yaadan koboota dhabuu warri beektan koboota warra keessanii warri yaadattan akkasiin isinin jedha. Kunoo kana fakkaata. Warri baadiyyaa laalii jettan baadiyyaa laalee ganna keessa moo natiin tolle akkasi akkas ture baay'ee tokko namatti tola baay'ee das nama jedha. Kennamoo wantichi birbirraa namni beeku hin jiru. Kun birbirraadha. Birbirraan hedduu takka namatti tola baay'ee bareeda jechuudha birbirraa. Akkas isin jechuu barbaade baadiyyaa deemuun waa ulfaatu miti hedduu namatti tola wallaahi. Garuu alhamdulillah maaliif biyya keenya gaafa deemtee jettu waa hedduu argita jechuudha. Wantoota hedduu argita. Wantoota hedduu keessatti argita wallaahi bakka dasii jedha jechuudha. Keessattuu jechuudha raasaa gaafa buutu raasaa jedhama. Raasaa gaafa buutu baay'ee namatti tola. Laayinii nama akkasii dhugaa rabbi hedduu takkatti laga jechuudha. Laga namni hin beekne hin jira. Laayinii hedduu namatti tola. Laga bishaan daakamu san jechuudha. Bakka baay'ee sitti tola. Dhugumatti hedduu takkatti sitti tola. Akkas isin jechuu barbaade hordoftoota takka kabajamtoota kiyyaa biyya keessan gaafa galtan baadiyyaa gaafa dhaytan bakka dassi jedha bakka dhugumatti. Akkas isin jechuu barbaada isinirraa turuu kiyyaaf immoo hedduu takka dhiifamaa ture jira biizii ta'een jira wantoota garaagaraatiin wantoonni amma maatti biizii na godhe wantoota hedduudha. Alhamdulillah hundumaafiyyuu tattaafachuun maal jechuun
hunda ubsan dabarsuun as geenye jirra galata rabbiin galanne haga bakka kana fakkaata isin jechi barbaada mukkeen keenya isinii waraabeen jira suni giraawaa jedhama giraawaan baay'ee dawaa baay'ee bareedaadha michiidhaaf ta'a horii ni gabbisa qotii horii ni gabbisa sirumaa jechuudha kuni maal jedhama yommuu inni kuni beekwan abbo bakka akkasii odoo ganna faa dhufe kana caalaa namatti tola jechuudha lafti jiidhaadha lafti baay'ee bakka magariisa namatti tola ammallee iddoon baay'ee namatti tola garuu dassi jedha bakka bakki bashannana birraa odoo baadiyyaa deemanii das anti jedha akka kan qootiti jechuudha alhamdulillah ala kulli haal hundumaafiyyuu namni jiru biyya ofiin argaa warroonni biyya keessan yaadan haalli natti mijaa'uu dide xiqqoosha bakka badhe keessa maal deemu sanitti oddoo deemanii waraabanii baay'ee des nama jedha jechuudha iddoo garagaraa magaa baadii birruma kana baay'ee des nama jedha akka qootiti jechuudha baay'ee des nama jedha bishaan daakuudha maal jechuudhani hedduu takka namatti tola akkasii isin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyyaa dhiifama isinirraa badeen jira amma ramadaana fataa zanaa jennee walitti deemna ramadaana khayrii isin haa ta'u nuufillee haa ta'u isin jedha obboloota koo qaqqaalii gaggaarii isin jechuun barbaada asitti immoo viidiyoo gadhiisuudhaaf niitoorkiin hin jiru baay'ee rakkisaadha wayne amma koon taa'ee qaaqaa jira isinitti akkasiiti inshallah takkaan isin guyyaarraan inshallah rabbi nu laaffisu isin hojjedha jedhee abdii qaba akkasi naganna tura baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabaja baay'ee isin yaade baay'ee isin irraa ture akkas isin jechuu barbaada ummata qashtii kiyyaa ummata qashtii wallahi ramadaan illee rabbiin ana ahli keenya guddaa muslimtitti hundaan rabbiin nagaa ittiin nu haa ga'u kan kiristaana illee wajjumaanoo isin jechuu barbaada isaan illee nu dura qabani akkasii ayyaanni Ramadaana milkii kan gabbina kan qufanu haa ta'u boy